Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turaniif hingidaati. Badhaasni damee muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa Awaard jedhamu waggaa waggaan kennamu barana jalqabuuf jira. Badhaasni kun waggaa waggaan waxabajjii 22 guyyaa Hacaaluun itti ajjeefame akka kennamu maatiin beeksisanii jiru. Guyyaa har'aa hoteela Radisson Blu magaalaa Finfinneetti argamutti maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa ibsa kennaniin badhaasni hojiilee muuziqaa irratti xiyyeeffatu waggaa waggaan qophaa'uun maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin ni kennama. Awaardiin Hacaaluu badhaasota akaakuu 10 kan of jalaa qabu ta'uu fi qindeessummaa faawundeeshinii Hacaaluutiin qophaa'e guyyaa wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22tti badhaafamtootaaf akka kennamu ibsan. Faawundeeshinii Hacaaluu hundeeffamuusaa waggaa tokko lakkoofsisuu kan himte haati warraa artist Hacaaluu Adde Faantuu Damisee kaayyoowwan faawundeeshinichaa keessaa tokko maqaa artist Hacaaluutiin gabbina muuziqaa Oromoo irratti hojjechuu akka ta'e dubbattee jirti. Badhaasni maqaa Hacaaluu Awaard jedhamuun bara kana eegalus ogeeyyiidhaan murtaa'ee yeroo ammaa kana marsariitiiwwan faawundeeshinichaa irratti filatamaa jiraachuu himuudhaan sagaleen uummataa 130 kan ilaalamuu fi murtoon abbootii seeraa immoo ija ogummaatiin 170 akka ilaalamu himamee jira. Kaadhimamtoota dorgommii bara kanaaf filatamanis marsariitii faawundeeshinii Hacaaluu irra seenuun hawaasni akka filatuuf waamicha dhiyeessanii guyyoota muraasa booda filannoon ergaa gabaabaa akka eegalus himanii jiru. Qophiin badhaasaa kanaa waggaa tokko lisaanitti fudhachuu kan himan qindeessitoonni badhaasichaa fuulduratti hojiilee mul'ata faawundeeshinii Hacaaluu dhugoomsan adda addaa hojjechuuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Hojiilee muuziqaa kallattii adda addaan qulqullinaan dhihaatan calalee badhaasuun qulqullina hojii muuziqaa mallattoo Hacaaluu ta'ettiin yaadachuufis awaardiin Hacaaluu tokko jechuun afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee eegaleera kan jedhan maatiin gara fuula duraatti badhaasicha sadarkaa afaanota Afrikaatti ol guddisuun mul'ata isaanii ta'uu himanii jiru. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa balaa uumamaa fi namtolcheetiin hawaasarraa qaqqabaniin qaamolee miidhaman dandamachiisuuf ni hojjetaa kan jedhan maatiin hojiilee tola ooltummaa fi gaarummaa Hacaaluun ittiin beekamu itti fufsiisuun kaayyoo dhaabbatichaati jedhan. Giddugala aartii fi leenjii muuziqaa banuunis mul'ata faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa keessaa tokko ta'uu ibsa miidiyaaleef kenname kanarratti dubbataniiru. Adde Faantuu Damisee gaaffilee gaazexeessitootaaf deebii wayitaa kennitutti haqni Hacaaluu gaaf tokko akka bahu abdii qabaachuu dubbattee jirti. Mootummaan Itoophiyaa duula bifa haarawaan waraana bilisummaa Oromoo irratti ji'oottan lamaan darban geggeessaa tureen barbadeessuu fi hojiin ala godhuu irra deddeebiin ibsaa ture jira. Qondaalli nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu dhiheenya kana woboo sadarkaa biyyaa fi yaaddoo hin taane irraa hin geenye jirra jechuun dubbatanii turan. Haa ta'uti garuu waraanni bilisummaa Oromoo balleessine jedhame kun guyyoota darban tarkaanfii qindaa'aa humnoota mootummaa irratti fudhachuun hubaatii cimaa geessisuutu himamaa jira. Guyyoo Waariyoo waan irraa fi akka ta'anitti isinitti hima. Bittoottees 21 barkum lamaaf 22 yaa'ii idilee lamaffaa waggaa tokkoffaa baruu caffee jaaffamatu ture jettuun aadaa miseensoti mootummaa biltsiginnaa wal yaamuun qortaay miseensoti caffee Oromiyaa ta'uu isaaniiti isaan keessa Shimallis Abdiisaatiif gaafiin akkan jettir deddeebiin dhiyaachuun guyyoota muraasa keessa balleessine shani maaliif balleessuu dadhabneen gaafii qaraati pirezidaanti Shimallis Abdiisaa deebii kenne TPLF adamsuuf baane jennaan shaneen olla guuteen weeddee jedhe qaamolee mootummaa hedduunis waraan marroo dirribaa kanaan gati baasuun mormaan jii tokko lam keessa qulqulleessin jechuun marsi biraatiif waadaan nuuf gala. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenya akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kafalee jiru lakkoofsan qabu. Karoorri adda addaa qophaa'ee itti galameet kan jiru jijjiiramni guddaan ji'oota muraasa keessatti akka dhufan abdii guddaa qabna jechuudha. Haalum waada kanaatiin duub ebilgaaf 2022 irra jalqabe 26 biiftuu horoo guduruu wallaggaa fincaan namoota 3 ebli 28 maanguddoo waggaa 70 dabalatee adda bargaa Oromoota nagaa 40 haaleella xiyyaara kaab shaggariif salaale aanaalee akka boote haroo kuyyoo meettaaf gindabarat keessatti Oromoota nagaa 30 ebli guyyaa 28 gujii bule horaa Oromoota nagaa 11
ijjeesuun duguugsanii raawwatan. Amma tarayyeeta xamadanii too makiina dhaabanii achirraa harcaan hunjaanii ajallaa gubbaanu dhaabanii nu ceceebsanii dhaadan jirran xiitiidhaan ajjeesuu qabna nan keessaa konkolaaddee ajallaa of gate. Waraani jiddu galeessaaf lixa Oromiyaatti itti keeyyatan kun jabaate deemnaan kibban loltooti woboo aleella jajjabdu raawwatan. Dheeda booran liibanteessoo godhachuun funnaan labu daawwaata haatirii hojjechuun isa dubbatam cibraan soddon booro khaliiban gurraachaatiin hoogganama. Loltu umnadda Oromiyaa qofa don taane raayyaa ittis biyyi Itoophiyaa hawaraan Tigraay irra hafeddu qaqaarisuun qawwee namni afaani maqaan been hedduu saamusaa OMN maddeen amanamurra qulqulleeffachuun gabaasaa ture. Mootummaan Itoophiyaa akkuma barate shanee yaayyuu barbadeesse soda Itoophiyaan taate jechuun miidiyaa isaatiin injifannoo labsate. Abbabee garasuu shaneen soda biyyan taate jechuun miidiyaa tokkotti. Murna kana bakka hedduutti rukutamee jira. Bakka hedduutti booji'amaa jira. Bakka hedduutti du'aa jira. Bakka hedduutti immoo harka kennachaa jira. Yaa'ii idilee kudhanii sadaffaa bar hojii tokkoffarra kalees paarlamaaf deebii kan muummichi ministeera Abiy Ahmed opereeshinii kutaalee biyyattii gargara keessa godhaa turreef itti jirruun Oromiyaa keessa miseensota shanee kum tokko lijeemne duulle boojiin jechuun labsate. Lixi biiftuutiif naannoo Gambeellaatti immoo biyyatti qiyama keessa ooltee jedhan. ኦሮሚያ ክልል ከ1000 ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤታማ ስራ አንዱ የተሰራው ኦሮሚያ ነው። ኢጆሌ መሮ ድሪባ ወቦን ገነም ቦሩ አርባቲ መጋሎት ሊጥ ኦሮሚያ ከኔን አክ ደምቢ ዶሎቲፍ ግምቢ ዌረሩ እንድቤሳን ሶሪያ ፈጌሳን ጋሬን አድብሊሱማ ገምቤል ለመጋል ጉዶ ናንቻ ዌረሩን ናኖ ዋጅር ፕሬዝዳንቲት ቅያመ ቡሰ ኦሉሲ መዴን ገርገራ ዋቤፋን ሃሌላ ከናንዱብ ነሞቲ ሜቅ አክዱመኒፍ ሚደመ ወኒ ቤከም ጅራቹ ባቱሌ ዋራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦን ፍሮተን isa Gambeella waliin ta'u meeshaalee hedduu waraan naannoo Gambeella irra saamuu dubbi himaa waraan kumsa dirriba lammeessa oda tarbii fuultuutar sarra barreessa. Haaleella naannoo Gambeellaa waraanni bilisummaa Oromootiif humni adda bilisummaa Gambeella godhee meeshaalee waraana hedduun kuus keessa saamamuun xumuramu beeksisu dubbi himaan kun waraanni lixa Oromiyaa Wallagga keessa godhamaa jira magaalota akka Dambidooloo, Inaagoo, Ganjii, Mugii, Mandiif giddaa jabaateet fufu beeksisuun dabalataaf hordofa jechuun beellam qabat. Mootummaan biltsiginnaa deddeebiin gaafi miidiyaaleen gaafachaa turaniif deebii kennu waan filatin fakkaatu. Haatulli kalees gargalgalaatti ibsa qabaas mootummaan naannoo Gambeellaa haleella gareen adda bilisummaa Oromootiif bilisummaa Gambeellaa bantu kunam xumuramuuf magaalattiillee warra irra bilisoomtuu balbaloomsa. Koomishiinar Oromiyaa Araarsa Mardaasa ijoollee mata yuubatan kumaata mijjeesuuf boojii OBN guyyaa guyyaan gabaasaa ture. Shaneen armaan booda rakkoo Oromiyaan taatu yaada baba garasuuti. Torbaan lam keessa shane biyya keenne marroo qabnaan beellam maarshaal jeneraal Biraanuu Juulaa BBC'f seene. Fiqaadu Tasammaa Galaanni akka gogu qabu. Abiy Ahmad Ali dheeraa ammoo waraan kan dhuugijjeesuuf opereeshinichi milkaa'u eegee kalees paarlama irratti dubbate. Guyyaa wal fakkaata waxabajji 14 2022 wiixat ka paarlamaan Itoophiyaa horgubbaa ol waraanni bilisummaa Oromoo woboon kutaalee biyyattii lixaaf Gambeellaa keessa murni biltsiginnaa gata ture jedhan.